Xaranneetiniin egaa inni kun immoo gadi hin jigu jedhanii jiranii nama fudhatu jira. Kanaaf nama saniif madaabaratti nanna jechuudha. Kana gubbamarratti dhiquma dhiqoosi. Bishaan illee hedduu rakkisaadha. Bishaan baay'ee takka rakkisaadha dhugaa dubbachuuf. Haa ta'u kan akkanuma gubbamarratti haaree kana dhagaa keessaa fuudhee shishiisan immoo nama barbaadu jira jedha waan ta'eef madaabaratti nan dhaafi kanatti. Saniin booda gara itti aanu deebinaa kun hoolitiin akkasitti nyaatanii dhaabbachuu jiranii gadi dhiifamuu barbaadan fakkaate amma gara manaatti ol deebine. Gara manaatti oguu deebine immoo mana keenya xarraaqna gibbii xarannee eegas booda xarannu malee waan hojjannu mana ijoolleen hin kaane jechuudha. Ijoolleen jechuun ijoolleen tuwwan gara mana barumsaa kuttee jirti. Obboleessi kee xiqqaa tokko jira inni hin kaane. Isan kaasu ammasuma dhiiseetiin asitti caamma kanneen kophee kanneen bakka madabii kanarratti sisirreessee saniin booda gibbii xarannee kaanee ciree keenya hojjanna jechuudha. Isin hanga dhumaa waliin tura ittiin bohaaraa ittiin bashannana isin injaa hordoftoota kiyyaa laayikii gochuun isinitti hin baranne dhugaa isin jedha laayikii godha. Viidiyoo namni kun tokko laali laayikiin isa baay'ee takka diqqaadha laayikii 500 viidiyoo namni hedduun laalus laayikii hin godhu jechuudha. Garuu mara kena qaba laayikii godhan immoo viidiyoo arraba viidiyoo ajandaa viidiyoo bakka wal dhabbii bakka haadha manaa bitaa manaa waliitanii wal fuudhanii wal baasan kana laala jechuudha namni keenya. Hundaafuu meeqa hojii keenyatti gadee bileen booda bishaan xiqqeessu jookii takkitti akkanatti firfise biqiltuun illee nakomatti jedhee tumaan xiqqoo irra bubbuusee xeemaddaamee hin jirti. Biqiltuu gosa hedduutu jira haa ta'uti akka isaan nan gomanna jedhee xiqqoo irra buusutti jira. Laftillee yeroo xaragoo akka awwaaroonni hin jenne bishaan xiqqoosi jookii lama qofa fayyadamuu walii galattu. Egaa kanatti irra harka fakkafeen booda ni xaranna jechuudha. Kanaaf jalaa gadi xarannee asitti dhugaa dubbachuuf harka tokkoon waraabaa ture. Harka tokkoon waraabaa harka tokkoon xaragaa ture jechuudha. Yeroo kanatti maaliif ijoollee mana barumsaa deemtee jirti nama waraabuu hin agarre ani immoo nama na waraabuu hin agarre jedhee tuniin gisee eegalee addaan hin kutu yookaan waa'ee inni hojjetu yaada san hin dhiisu jedhee tumaani akkanatti wallaahi harka tokkoon bakka kanatti xaragaa ture deebi'eetiniin namni biraan horaabe jechuudha. Asitti agartanii harka takkaan xaragaa ture bakka kanatti akkana gibbii keenya xaragannee hooma kakkaasnee ibidda aarsinee saniin booda gara qursii hojjechuutti yookaan ciree hojjechuutti deemnu. Haala kanaan xarannee geessine jechuudha. Isin ammallee hanga dhumaatti na waliin tura. Viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatina. Akkasumas gaafii barbaadan gaafadhaa gisee koomentii barreessitan viidiyoo haga dhumaatti ilaalaa jalqabaa. Eegas booda waan isinitti dhagahame bakka saanduqa koomentiitti barreessu mirga keessan jechuudha. Garuu viidiyoo nama kamuu jalqabaa viidiyoo ilaalaa. Viidiyoon sun yoo isin bohaarsee yoo isin bashannansiise akkasumas yoo waan namatti hin tolle ta'e nama sanii yaada barreessaa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa nama kamiifuu haala kanaan xarannee geessinee ammaan tana kanallee gejjessuu qaba. Baay'ee qorashaan hin jiru. Haala kanaan goone bakkanatti reef gizee wanni jedhu harkana dha'ee jechuudha. Dhagaanii ammaan tana geessine waan xaragamu kanaafuu harka kiyya dhiqadhee kasala qabsiisna jechuudha. Hordoftoota kiyyaa saniin booda qursii wajjanna hartanii maandajaa guddaa kana hedduu akkanatti toleera. Garuu kasala baay'ee fixa. Wallahi kasala hedduu fixa. Garuu daddafee nama geessa wanna yaadan sanii dhiqqoontu namaan qabsiistu. Kanaafuu mi'a maalachuu irrattuu dafee ciree hojjetu wada waan ta'eef ganama sa'aatiin kutee kanaafuu kasalachuu irrattuu ni qabsiisa. Saniin booda kibriitii keenya kanatti haala kanaan kasala qabsiifanneen booda gara hojii itti aanutti dabara. Egaa sagalee yoo isinitti dhagahamne illee dhiifamaa sirriitti ol qabee haasaa hin jiru dhiqqoo namni mana jira sanumaa fi siincha hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan kana qabsiisee jira. Agarsanii akkanatti kan illee qabsiisee sanii boodatti gara hojiitti deemarra. Feestaalii xiqqoo irra godhe asitti illee qabsiisuu barbaade jechuudha bakka lamatti hojjechuu fi kanaafuu turtiin keessan hangarumaatti na waliin haa ta'u. Viidiyoo kana yoo jaalattan ammallee jidduun hedduu si yaadachiisaa jira isiniif achiise natti fakkaate ishee haa ta'u bakka dhiisaa kanaaf garuma hojiitti isin dabarsina. Haala kanaan kasala keenya itti dhaqannee kaanee ala kaa'uudhaan yoo qabate ol deebisna jechuudha qilleensa irratti akka inni nu daddafuuf jechuudha. Jalqaba kanatti itti godhuu qabna akka hin dhaamne jidduuni. Eega kana gooneen booda ala baasna walitti deebina.
Kun hordoftoota kiyya kun deebisee fidee jira. Lamaanuu qabate garuu guddaa kun dafee qabate dhumutti jira. Mandajaan kun sagantaa garagaraaf distii guddaa gisee hojjetan malee itti gootanii distii xiqqoo ta'e oomishan jalaa saafata jechuudha. Garuu hedduu namatti tolanii qabsiisa. Bishaan paastaa irra kaa'ee asitti immoo suugoo hojjannaa kun shunkurtii fi kaarotii faqafaqee qopheessee jira. Kanaafuu isa lamaanuu irra keenya jechuudha. Hordoftoota kiyyaa gara tokko haga paastaan bilchaatu gara tokko haga suugoon keenya nuu bilchaatutti paastaan keenya illee ni bilchaata. Amma kunoo akkuma argaa jirtan kanatti paastaa keenya itti godhannaa haga tokko bishaan danfeera haga naaga'u tokko caccabsee itti godhaa haala kanaan cabsee godhuun natti tola. Osoo hin cabsiin illee godhuun danda'ama garuu ka hordoftoota kiyyaa oolmaa keenya har'aa isinitti agarsiisutti jira. Ka ganamaa jechuudha. Ganama akkuma kaaniin wanna hojjannu asitti soogiddi xiqqoo itti godhee asitti immoo eega shunkurtiif kaarotiin bilchaateen booda zayitii xiqqoo irri xiqqoo itti godha jalqaba. Asitti akinnu danfuu jechuudha. Hordoftoota kiyyaa asitti zayitiitti godhee jira. Isinitti mul'ata jedhee yaada xiqqoo dalga dabee gisee waraabbamu. Haa ta'uutii ni mul'ata jedhee yaada akka isinitti tola abdiin qaba. Itti aansee mootu irdii keenya itti goona. Saaniin gara kaan xiqqoo waliin geennee eega xiqqoo bilchaateen booda timaatima illee itti galfachuu dandeenya jechuudha. Egaa oolmaan keenya kanaan gammaa kana fakkaatan mallee hin dhumanne ganama jechuudha. Oolmaa osoo hin ta'in ganama kaanee walitti yaasnee xaxxarannee haala mana keenya xaxxarannee ol deebine jechuudha. Egaa ol deebine moo paastaa keenya irra keennee jirra. Saniin booda suugoolee cinaan goone paastaan bilchaatu ka'e bilchaateen booda akkanatti akka walitti hin qabanne zayitillee irra buusuu dandeenya. Garuu ani soogidda irra buuse. Eega sarara buusuu deemu ka'e bishaan itti naqa jechuudha. Irraa buusuuf eega ka'e jechuudha. Lafatti illee itti naquu dandeettan garuu asuma irratti naqee ka'e dhimbiibbaadha. Akkuma argitan kanatti jechuudha. Yoo barbaadan akkana eega naxxan booda bishaan gubbaan qorraa itti naquu dandeettan akka walitti hin qabanne garuu ani bidduma irratti gisee irraa buusaa itti naqee akkana goggodha. Eegas booda akkana xiqqoo isii goggodheetiin gara suugootti deebina ibidda maandajaa guddaa irratti dabarfadheera. Suugoon keenya eega bilchaateen booda dinnichaa didiqqeessee babbaqaseen ture. Isa itti godha. Eega itti godheen booda kaawwanni biraa wanni itti goonu hin jiru. Eega xiqqoonni bilchaateen booda ashaboo itti goona malee wanni biraa raawwatee jira. Ashaboo keenya itti godhanna jechuudha. Eega inni bilchaateen booda turtiin keessan ammallee hanga dhumaatti na waliin haa ta'u. Hundi keessan warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessa jirtanii warri barbaadanii jaallattanii chaanala kiyya hordoftan faadhaa galatoomaa isin jaalladha isin kabaja hunda keessanuu. Warroonni yaada babbareedaa naa barreessan isin hundumtuu jechuudha. Bakka jirtanitti irratti yaada muraada keessan isin haa guutu. Fayyaa isin haa kennu isin jedha. Itti aansuun ashaboo yookaan soogidditti godha. Eeganni bilchaatutti deeme jechuudha. Ashaboo keenyatti goonee xiqqoo waliin geenneen booda akka bilchaate ilaallee dhumarratti baasuu qofa cabsinee ilaalla. Garmalee illee inni ta'uu hin qabu waan ta'eef garuu xiqqoo isii bilchaatee dhama qabaatuu qaba jechuudha. Kun agartanii. Bishaan xiqqoo si xabirra godheen ture gisee isinitti agarsiisne akka inni dhama xiqqoo qabaatuu fi haala kanaan maashaallah tabaarakallaa kun ga'ee jira. Amma qaaraa itti goona bilchaateera waan ta'eef maaliif dinicha haphii godhe cire paastaan beektan yeroo baay'ee tikiltiin dalagaa paastaa suugoo sun baay'ee kan jaaladhu waan dhugaa dubbachuuf kanaaf asitti illee isuma dalagee qaaraa itti godhee kun haala kanaan amma geessine jira kallattii maanni dhiyeessina jechuudha. Hordoftoota kiyya ciree qopheessine dhiyeessine wajjumaan kan nyaannu ta'a. Viidiyoon keenya gara xumuraa deemuutti jira garuu hin xumurre. Kanaaf hundi keessanuu warra gammaa obsaan daawwataa jirtan laayikii gochuu hin dagatina. Sheerilee godha akkasumas yoo isinitti tole sabskraayibiin godha. Warri sabskraayibiin godhin sabskraayib godha isin jedha. Wanti garaagaraa akkasiin bira ga'u kunu agartanii maashaallah kana dhiyeessinee jirra. Namni barbaade shuukaan namni barbaade daabboo fayyadamuu danda'a. Asitti illee meeshaa bunaa keenya dhiyeeffannee buna danfisuuf jechuudha. Maashaallah akkanatti jesses goone ganama kana fakkaataa haala kanaan dabarsineerra jechuudha. Hordoftoota yoo barbaadan akkanatti fallaa wanni shuukaan yoo barbaadan immoo daabboon illee irra kenne malee ni jira. Irra kennee gisee nyaannullee isinitti agarsiisa. Maashaallah agartanii hedduu namatti tola. Asitti immoo bishaan shaayii irra kaa'eera. Asuma namoonni manqorqoraatan ni bitatan. Istoofii yoo ta'e malee kasala irratti kun akkana taati. Harmeen kun agartanii kasala irratti fayyadamtee yeroo baay'ee akkana ta'e amma osoo hin ta'in duruma akkana ta'e dhiifama ni baqa jechuudha qabannaan isaa. Kanaafuu sibiila sana osoo bittaniif namni maatii keessaniif baadiyyaatti illee ta'e bakka kamittuu istoofii yoo ta'e malee ibidda irratti ni baqa. Kanaafuu sibiila sana hojii jechuudha. Warri istoofii barbaadan malee bismillah irraan yaalaa jigee irratti itti gootan irraan danfee ol jiguu malaa amma shaayii qixaleetti goona.
shukkurree asittillee ufii waraabaa jira. Bakka bakkatti ufii waraabaa bakka bakka namatu na waraabaa namallee rakkisuun dhiquu takka. Asitti kunuu qimamillee of keessaa qaba. Shaayiin itti godheera. Shaayiin dhiqoo waan ta'e emoojii garuu ni gurraacha ta'e shaayiin aynaa kan bakka ta'e emoojii kan isaan fayyadamanii dhiifama sagalee kiyyaa fi eegarri kenneen booda sukkaara jaluma qica malee ittiin godhu jechuudha. Namni dhugu hin jiru buna barbaadan waan ta'eef kun maashaallah asitti daabboo dhiyeessinee jirra. Haa nyaannu isin jaarrotatti kiyyaa nyaatutti jirra. Maashaallah tabaarakallaa kanatti namni barbaade daabboo namni barbaade fal'aanaan yookaan shuukaan shaayina ziraa isiniin jedha. Egaa kanatti qopheessineen booda maammallee viidiyoo keessa galtee sitti ammaan tana kun hojii hundaa keessee akkanatti ofii kiyyallee dhiqadhee nyaata dhiyeesseera kallattimaan gara xumuraa geenne jechuudha. Hordoftoota kiyya warroonni hanga ammaa obsana daawwattan hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa isin jaaladha isin kabajaa. Guyyaan guyyaa gaarii isin haa ta'u ta'eeti viidiyoon sa'aatii kamitti akka gabbuu hin beeku sa'aatii gabbuu itti ilaala. Asitti kennettoon kenna akkanaan qophaa'ee jira shaayiin jira maashaallah tabaarakallaa jedha kun agartanii shaayii namni dhugu hin jiru anumaaf maama illee osoo beekin viidiyoo keessa galtee maashaallah jedha hundi keessa viidiyoon kiyya kana fakkaata viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebina hangasitti fayyaa naa qabaadha baay baay.